Sigale. Ana amma as jiratti kaampeen godhaa jira beektaa koomentiin kiyya ka akkuma argite sani filannoo yaada kiyya ibsataa ture. Akkasumallee ati yookaan waan amma haasa'uu deemu kana fillee waan dhufte natti hin fakkaattu garuu waan ammoo akka miidiyaa kanarras illee beekaa akkasuma obboleessa kiyya jaarsa kan kee ka duraanii baay'ee miidiyaa kanarratti waan beekuu fi yaaduma tokko waan akka obboleeyyummaatitti na keessa dhufee ho'i dubbadha jedheeti. Garuu waan keessa deemee dubbadhuu miti waan na dhagaame qofa dubbachuuf daqiiqaa 2 qofa fayyadamee jechuudha. Akka nasihaatti dubbadha malee waan kana waan san ta'e waan kana ta'e jechuu miti. Jechuun amma yaada kiyyaa wanni jedhu namni tokko waan garagaraa irratti yaadaarra wal dhabuun malaa waan garagaraatiin walli wannaa jechuu danda'a. Yaadni isaa garagara ta'uu danda'a. Akka yaada waliiti walii galuu kakuun barbaaduuf katuun barbaadu garagara ta'uu danda'a. Sun noormaaliidha waan ta'eef an akka keetitti maaltu na dhagaame yoo jette tokkoffaa anis nama ilma qabu akkasumallee baay'ee waan muuxannoo waan wayirraa ka'ee akka namni tokko xiqqa shoosii wannaa jedhuun barbaanne akka yaada kiyyaatitti akka obboleeyyummaa takkaatti yaada mataa kiyyaa fudhatullee baattu namuu yaada garagaraa qaba. Anillee akka nama miidiyaa kanarra isa beeku tokkotti illee sillee asirratti arguu tokkotti illee akkasuma daa'ima keessan bareedaa isin lamaanuu fakkaatu baay'ee tokko gargar jiraachuun keessan natti hin tolle parsanaalii yoo anuu fi kiyya ofirraa ka'ee yoo yaadu jechuudha. Siigalee sun ammoo yaada keessan namuu yaada garagaraa qabaa garuu maalidha maal nu yaaddee ka jettuuf ani wanni isin yaade yoo ta'e jechuu yoo rabbirraa ta'e an akkasin sadiin bakka tokko jiraattaniin hawwii qaba. Siigalee garuu waan gurguddaan isin duuba jiraachuu danda'a waan isin yookaan gargari isin ittisu jiraachuu danda'a. An ammoo yaadni qeerroo maaliidha yoo kanaan jettu taate isin lamaan waan fedhellee yoo taate akka miidiyaatii miti Oromoon rabbi isin araarsuu qaba. Lammaffaallee daamni jidduu keessan jiru sun isin araarsuu qaba. Kanaafi akkuma mucaa bira argineeti gammannu san osoo atillee haati jalqabaa bira argamtee an hawwee kiyya guddaadha. Dhugaa dubbachuudha. An guyyaa takkallee reedii gastii irrallee ol ba'ellee wal dubbisee hin beeku. Garuu asirra inni argaa nama yoo tuqan malee nama hin tunne ijoollee tapsiisu nama waliin taphatu malee nama tuquu miti. Nama namallee arrabsuu miti. So kanaadha waan garagaraa ta'uu danda'a. An akka kiyyatti waan biraallee dubbachuu barbaadu guddaa akka obboleeyyummaa takkaa intala Oromoo titti akkasuma innillee akka obboleessa kiyya nama musliimaa waanuma asirra argurraa ka'ee osoo ijoolleen kunniin lamaan walitti deebi'anii siigalee osoo mucaan daa'imni atammallee burullee gabbaatee heerumuu dandeessa. Inni cinaa fuudhee raayyu jechuudha siigalee. So kanaafuu an ammoo dubartii fi dhiirri takkaallee miti. Atammoo gaafa isa jalaa eega baate gaafa bakka biraatiin ta'e reedii caalaa eenyu rakkata daa'ima kan keessantu rakkata. Siigalee haadha biraatiin guddatuurra isumaa yoo mucaa reediin illee yoo dogongora qabaate obsitee fi daa'ima kan kee waliin guddisuudha. Taane ammoo gadi bu'insaanii furamuu qaba. Rabbilleen furuu danda'a. Siigalee atammoo waa hunda dubartii yoo dhiira caalaa obsa qabaattirra ilmoo isaa san horatuu dandeetti. Namni fakkeenyaaf kun heerumu jechuu danda'a. Garuu namni waan gaarii waliin yaadu siigalee. So an akka kiyyatti akka na dhagamu tokkotti walitti deebitanii bakka tokko jiraattanii warakkoo xixiqqoo jiru walii irra darbitanii rabbiyyuu bari yoo tooybattan yoo waan guddaallee qabaa gaarii qabaa
Walla abbaa ilmoo akkamii olitti guddifataa jiru jechuudha. Walla isaayyuu miti anama tanaayyuu akka obboleessatitti na bira dhaabate nama na gargaaraa jiru. Biyya baqaa tana immoo jidduu jirtu tanatu miidhama. Beeka wadha. Osomaa ta'u ka maal godhan hireen qooda rabbiiti. Yoo ganama rabbiin hagalmoo jijiraattan jedhe rabbi beeka. Yoo immoo rabbiin waan hira isatu beeka. Waa yoo deebisellee waliin nu deebisellee isaa tokkicha beeka. Inshallah rabbi keeriyaa. Mucaan amma atamma haga mucaan jabaatee yaada godhatu eegi amma wali isin araarsan nima. Firoon amma nama guddaa ta'e firoon amma. Samee akka ati galtu garsiisu haasayeetiin jira poolisoota wajjin. Kanaafuu intala tanaa wajjin hin yaadamin intala firraa hin dadhabee waggaa afur na arrabsu jirti. Ani waan na arrabstuuf hin beeku. Waggaa afur guutuu deebisaa isiif hin deebisne bishaan mormagee abbaa ajjeesan jaanii sila laayifii dhufee dubbachuuf hin kaane abeebtiyan. Sababa keettiin dubbadde sababa Jamiilaa Jummaa sanittiin dubbadde Jamiilaa Jummaa boodanaan hin booyin Fatiyaan samii seentee dachii seentee akkana jalaan baane murteesseetiin jira. Footoon isii hanga dirree xayyaaraa jirti. Footoon isii maqaan isii fiidiyooleen isii hanga dirree xayyaaraa Masrii jirti. Itoophiyaa suuraa isiitti jira. Fatiyaan jaaladheen gabbihee hin dubbanne faamiliin kiyya halkanii fi guyyaa yoo firraa dhorkuu dadhabdeen talatan intalti amata isa jirti. Fatiyaan isa gal amna fikrii keenya yaa rabbi yaa Allah yaa gooftaa ko namni si kadhate waan dhabu takkaa si kadhadhe waa dhabeen beeku yaa rabbi kanuma naa godhati yaa Allah yaa rabbi kiyya nama hawaarratan saafafee raatu bakka sanaa jedhe yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi jaartii tiyya jedhe gize alaa dhufu dubaan dhufee gixxam godhe na dhungatee roomaansiidha baqaa kunu fatuu koonaan jedhe na kunuunsa chaachaan hatu ati kiyya naan jechuu hatu koosi jaalladha I love you bicha inshallah من جمع من بدي من اللبت يا ربي يا ربي يا الله جزي ماكينة أو فليت إنا تايت ترك أكنا هركة كينية تكو أكنا هركة تكون أوفا هركة كينية تكون مو أكنا هركة كينية والكيسة كينية يا رب يا الله يا خالق الرحمن يا شعر رمضان يا ربي تي من يوتك يا كانت أغانا قول يا ربي الله يا ربي تي أنا ما تكل على أنجرو جاجا ملي أماس جلا ولا نميون دي قراجة نتي ملتا لان نمي تاكو قراجة قوة نتي ملتا يا ربي يا الله يا ربي كي إفاجي كي لفتي نمسين جاجا كي يقول يا ربي جارتي جاجا نقول يا ربي جارتي جاجا نقول وانتك كسر رافن وان جارتو ما جاجا نقول يات فتو كمال بربادة فتو يسا سيجيس دواي برج كلمة مو تركنو عندنا يتلو سدش يا ربي تيا حجي ديمني حجاني دوبا فوندر والركائي جرو في أتامون قول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مقبول نو يدوا كله كل يا بابونا كني تمال چاچا کو امين جته لبو يا امينك چاچا يوزر مال بربدي مسي تيم يوزر قد چان رفتو غدي چاچا اكم جرتا چاچنت لبو وای ستي ما چاچا لبو جتي كل ناس جلا دمتي كل سيار كي سيبر لبو يود بيسو برباد امين يعني فكر علمي يعني كل
ወይዬ የነዱ ማሺ ደነሽ አለሁልሽ የኔ ፍቅር የኔ ኮሌ ኮሌ ቻቻ ቻቻ እዚህ ስር ነው